يغورنا السيامة يا ربك يا نبي رمتك أبو بورنا السيامة يا وقك يا نبي رمتك يواتنا واتنا برمتك يا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني وردتو تفيك بجمتو تجعل لفاي أورمو جلت تركمتنا كم جرتونا داخل سنين جنة بقى جراتن سنين جنة يدو كان يدو ولا رب بنجرة ولا تدي بنجرة هنقول مسكين تاخنيتين ولين ترى مروما سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة جاننا بايا أرومو أكمل جلتني نكيا كردني لما قولا أروان تقولوا لا دفني أمتا كينيا تيف أمتا كينيا جرا أمتا بيا سجليتها وأستي أرجمني ما أكمل جتة سجليتها تف أمتا كينيا أمتا ولا أمتا بورنا كان بموجود أكمل جتة مي أمتا كينيا ما جتة يوم ما لكن كبارني دعائي قريبني يا ربي وانهم دخلني يا ربي رزقني يا ربي نادنا تسجل أكسيتاني أكسيتكم مريم جتة يون مالكن كبارني يون وان كنديتو فين كبارني دعائي قولي في أكربين هركي سابل لا أكربين رامتا إساتين ummata kana roobee fi rabbiin inshallah sawu rabbi malee ilmi namaa waan danda'u akka rabbiin ummata kana hongee kanarraa xiqqishoo dandamachiisu bakkuma jirtanii amantii teessaniin akka amantii teessaniitiin afaan beektaniin du'aayii godhaaf isiniin jennaa. Ummanni keenya dhumaa jira, ummanni keenya beelan dhumaa jira. Duraan waliidha amma immoo nama dabre amma nama dhumaa jira. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu fi miidiyaa kanarratti yoo ol baatee waa'ee ummata booranaa kana wallaahi gaafa argitu hedduu takka garaan kun si dhukkuba jechuudha. Wanni godhan hin jiru garuutu immoo namu bakka jiru waan qabdaniin gargaaradha. Yoo dhabdan ammoo du'aayii godhaa fi halkanii guyyaa hin dagatinaadha. Yoo du'aayii gootaniif rabbiin inshaallah nama hedduu kana keessaa du'aayii isaa nama hedduu kana keessaa nama du'aayin irraa qeebalamtu jira. Saniifuu namuu bakka jirtaniin afaan beektaniin du'aayii godhaa fi ummata kana akka rabbiin dandamachiisu silaa ilmi namaa waa nama gargaaree hin danda'u biyya guutuu jechuudha. Akkuma rabbiin nu furu akkuma rabbiin ummata kana hongee keessaa baasu akkuma jirtanii du'aayii godhaa fi isiniin jaa ummata keenya akkasii wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf waan ummata boorana hedduu takka nama yaachisa. Akkasuma duraan baaleetu beela hamaa keessa ture isaanis ammas waan irraa dandamate waan qabu booranaa fi baala hedduutti deddeebi'ee hongeedhaan fidaa jira jechuudha. Akkasii uummata keenya mee bakkuma jirtanii sagalee taafii waan qabdaniinis bira dhaabbadhaa gargaaradha. Akkasinis nin jaaga hanga Tunto shantam nama tokkoof baadha jettee Oromoon ammoo nama shantamiif taphaa jetti. Kanaafuu namni qarshii takka qabdan, namni qarshii lama qabdan, namni riyaala 10 qabdan jechuudha. Xiqqoodha wanni kun maal isaanii gootiin siinaadha. Waan qabdaniin gargaaradha. Maaliif har'aati waan harkaa qabdu takka xiqqoo dheettee yoo tuffattee hin qabdu guddoo abalu guddoo hin anis guddoo hin qabaa jettee hin taa'in waan qabduun gargaaru uummata kan waan qabduun hatta riyaala takka wata riyaala takka xiqqaadha miti. Kanaafuu isaaniif faayidaa qaba jechuudha. Namni tokko yoo riyaala takka kenne akkasumatti namni tokko yoo riyaala takka kenne walitti dabalamee wanni waan guddaa ta'a jechuudha. Isaaniif ammoo gargaarsa isaaniif waan guddaadha jechuudha. Ammoo yoo isin tuffattanii hanga kana maal goonaaf maal godhaaf hanga kun jettanii ifirratti tuffattanii hin ta'u jechuudha. Gargaarsi xiqqaan qabu rabbiin akkasuma isin irraa qeebala. Kan guddaa kennee fi kan xiqqaa kennillee rabbiin akkuma takka ilaala jechuudha. Kanaafuu namuu bakkuma jirtanii namni lama sadii walitti dhuftanis akkaawuntiin kun bakka hundaa maxxanaa jirti waan ta'eef walitti fuudhadhaa bakkuma jirtanii ergaa fi abaluun arguu osoo hin taane akka rabbi isin argutti rabbiin isin silaahuu rabbiin ni arga. Akka rabbiin isin argutti uummata keenya gargaara, uummata keenya cinaa dhaabbadhaa. Maaliif namni jechuudha gaafa rakkoodha rakkoo keessatti wallaaluun hin ta'u waan ta'eef
akkasuma keessafuu booranni hangafa oromooti hangafa biyya aananii biyya loowwaniiti akka beekamutti saniifuu jechuudha arraan tana isaan beelahanii haala kanaan arguu jechuun dhugaa rabbii waan hedduu nama gaddisiisu saniifuu uummata keenya cinaa dhaabbadhaadhaa jajjabeessaa waan qabdaniin bira dhaabbadhaadhaa namuu jechuudha hatta warri biyya keessa jirtanilleen midhaan waan qabdanirraa jechuudha fakkeenyaaf nama uummata sanii yoo qalasa tokko jechuudha birciqoo takka yoo isaaniif kennitanii isaaniif faayidaadha jechuudha namni tokko nyaatee ittiin ni bula waan ta'eef saniifuu waan kana xiqqaadhattanii hin tuffatinaadha gargaaradha bakkuma jirtanii warri biyya keessa jirtanis warra ala jirtanis uummata kana lubbuu isaanii dhaqqabaan isiniin jaa akkas gaafmee Maryam maal jettaati? Malakan kamu memang imalin jangan sini. Ati malakan kamu tu? Balik tu. Ya Rabbi rezeki tahanne. Ya Rabbi beralla nyata tahanne. Nama fi binasalle uman kabu. Tananja. Rabbiin uummata kana rizqii itti kennee rooba roobee fi yeroo gabaabdutti uummata kana akka duraanitti rabbi haa deebisu bishaan argatanii waan dhuganis waan nyaatanis argatanii akka duraanitti rabbi haa deebisu jetta jechuudha. Sammalee uummata keenyaafin du'aayii godhaa jettee isilleen dhuftee na waliin viidiyoo waraabaa jirti. Isinis kana nulaala jirtu rabbi rizqii isinitti akanna. እባካችሁን ደጋግ የሀገሬ ልጆች እኔ የሚያወራበት አንደበትም የለኝም እጅግ በጣም ለማየትም ለመስማትም የሚከብድ በጣም ልብ የሚሰብር እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። እኚህ የምትመለከቷቸው እናት ቦረና በረሃብ ምክንያት እንዲደርቀው ጠውልገው በዚህ መልኩ ሰውነታቸው አልቆ እናትን ማየት እጅግ በጣም ይከብዳል። የሚያወሩትንም አያውቁም። እባካችሁን አገር ውስጥም ከአገር ውጭም የምትኖሩ ደጋግ የአገሬ ልጆች እነዚህ ወገኖች ካሉበት ችግር እጅ ለእጅ ተያይዘን አቅማችን እባካችሁን ደጋግ የአገሬ ልጆች እኔ የሚያወራበት አንደበትም የለኝም እጅግ በጣም ለማየትም ለመስማትም የሚከብድ በጣም ልብ የሚሰብር እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። እኚህ የምትመለከቷቸው እናት ቦረና በረሃብ ምክንያት እንዲደርቀው ጠውልገው በዚህ መልኩ ሰውነታቸው አልቆ እናትን ማየት እጅግ በጣም ይከብዳል። የሚያወሩትንም አያውቁም። እባካችሁን አገር ውስጥም ከአገር ውጭም የምትኖሩ ደጋግ የአገሬ ልጆች እነዚህ ወገኖች ካሉበት ችግር እጅ ለእጅ ተያይዘን አቅማችን ማሻአላ ኩኑ ጆሉማ ከናነማ አርጂው ምንነማ ገርጋሩ ረከታ ነማ ቤለሂ ቤለ ባሱዳፍ ያዱዳፍ ገለተው መሩማን ሲንጃ አከሱማ ኢንሻአላህ ምን ከኛ ሁንዱም ተከሰኑ በኩመ ጀርተኒ ummata keenya cinaa dhaabbadhaa ummata keenya gargaara beela keessaa baasaan isiniin ja'a maaliif wallaahi waan ajaa'ibaati biyyatti teenya hanga mootummaan haroonni kun qabate hedduu beela keessa buutee jirti warra hammaate kana malee warra hammaateetu baalee fi boorana malee biyya hunda keessa beela jira har'a amma fakkeenyaaf namuutu jechuudha maatii keenya hooda wallee qabanii namuu beela akkasuma jirti jechuudha garuu kan ifa bahee ummata kana malee kan gartee hammaatee ifa bahee ummata kana malee beelti numa jirti jechuudha namni wallaahi beeynan takkaa jechuudha takkaa ummanni keenya akka duraanitti argataatis hin jiru akka duraanittis oomishataatis hin jiru waan akkasiitiif hin beekne rabbummaan kan inshaallah ni danda'a rabbiin irraa haa jijjiiruun ja'a biyyatti jijjiiramaa deemu jirti. Akkasii abboleeyyiin kiyya dhugaa rabbi hedduu takka waan garaa nama nyaatuuti saniifudha uummata keenyaaf sagalee tahaadha kan rakkates inshaallah booddeen bal'ina rabbi haa godhu
maal jennaan gaawwanni jennuun jiru waan rabbi fide saniifuu inshallah namuu bakka jirtanii kiisha keessan harka qaala uummata keenya gargaara uummata keenya jala isiniin jenna akkasuma waan dandeessanii sagalis tahaafi gargaarasi akkasii inshallah uummata keenya rabbi beelarraa hambisu isiniin jenna akkasii gaa haganuma waa'ee uummata keenya kana dubbana jennee dhufne akkasii haga warri haga ammaa nu daawwataa jirtan galatooma isiniin jenna nagaaraan walaa nagaaraan nu jiraadhaa isiniin jenna maal jettaa maree maal jettaa maal dhaabbata daawwattoota keenyatti uduwwaniin ta'an uummata san gargaaraadha boodatti uummata san gargaartan miskiin isinitti dhufti gargaaraadha bakiilan ta'inaadha kuno isinimtee jirti bakiilan ta'inaadha gargaara waan isinirraa gargaartan irraa riskiin isinii dhufti isinis gargaara isinirraa jirti akkasii gaa mareemtee galatoomii inshallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebitti nagaan nu tura nagaara nu jiraadhaa isiniin jenna like share subscribe godha isiniin jecha Bye. يا ربي خياسي خدنا قرآن خيست ادعوني استجب لكم جت لمي تي تنغرتي بورنا تف درمدو هورين دومه نمني دومه لفتي غوغويده هورين غوغوغه يا ربي نو درمدو اللهم اسق عبادك وبهائمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب رحمة مخيتي والجه وان السوشيال ميديا رصدقا ولقر ولنجيسو أتما نفدر مدو بوروناتي يبرنا دابدو يا رب نوتمسي Ayo borana siyama, ya Rabbi kiya nabir madad. Abo borana siyama, ya Waqa kiya nabir madad. Yo atino wate nabir madad. Ya Rabbi kiya nabir madad. Yo atino wate